Nageenya waaqayyo isiniif haa ta'u faamilii koo akkam jirtu nagaadhaan nagaa godha. Har'a hiriyaati baay'ee jaaladhu takka jira. Isheenillee sin jaaladha naan jetti garuu meeqa isheen na jaalattu isheen madaala har'a waan isheen jettu laala. Qoratti bilbilee laala waan isheen jettu. Ala. Akkam oolte taluu nagaadha. Akkam oolte. Nagaa godha galata waaqayyo akkamati nagaadha. Galata waaqayyo jira. Waga jiraat. Ameen wajjin wagee jiran akkam oolman. Bareeda galata waaqayyo. Shooba bareedate. Taloo nagaadha meeti. Akkuma galata waaqa akkamti. Bagaawwanumaanuu nagaa taanaanis nagaadha. Wannan nagaadha. Har'a immoo baay'ee na dabbare wayiin sitti muu dhufeeshi. Maali immoo waa dhufoo maaltu si dabbaru? Donna ni jiru si dabbaramoo? Madaamitti yabaru galli gara biyyaa naan jette tikeettii murtee naa kennite. Madaamitti gara biyyaa galli naan jette tikeettii naa murtee. Jette ka madaamin tikeettii murtee? Yabaru galli naan jette amma bakkuman jirutti na wallaalee darrifadhee ani immoo galee maaliin godha qarshii tokko hin qabu. Achumaan hin beekta kaanii homaa si dhoksuu hin danda'u waan hundaa si nan mari'adha. Achumaan Tole ni binne bukuta hin jedhu qoy niitiin maal baay'uma jalatti maal oduu fedhi kee malee tikkeetti ni murtimo. Lakki anillee ganama mucaan ishee na aarsinaa na rukute. Ati maal gosa rukutte? Na aarsika. Yoo si harka daama kee moorii maal rukutte daa'ima gandaa rukutamu hundee? Ana rukutte sin hin jenne daa'ima gandaa? Achumaan kaameraa nan argite gali naan jette bakka tikkeetti naa murte boru ganama akka galgala kanan akka ganama isaa tokkotti biyyan ga'a. Akkuma beektu immoo bakka ni qarshii dafa harkaan qabu nan gala yookiin immoo boolee keessa hin bada jedhee yaadaa jira. Amma badin amma baduun tunis hin taatu egaasii murte iddoo maazirri argite deebitaa yoo deebite loosii ta'uu baatte immoo biyyumatti hojjetta. Biyyatti maalan hojjedha qarshiin qabu? Qarshii siifin kennaa ani rakkoon hin jirtu qarshii siifin kennaa akka deebitu achitti hojjeta si ta'uu baatte biyyatti silaa jireenyi maal taatii miti hin deebite. Eegasummoo amma akkamitti baddaree achitti eenyutu si fuudha odoommoo duras tuutaan ta'e ani dallaala sii kennee hin jijjiirratta ture. Na bakka ishii galatoo ishii qarshuma naa kenni galeen hojjedha. Baala ishee rakkoon hin jirtu galeetoo ilaalla yoommoo namitti dallaala xiyya takka jirti yoo biiroodha bakka paaspoortiin eerpoortii sanii fuudha jette ammuma itti daawwalama gooftaa Israa'eel akkamitti nama rifachiistaa xiqqoo namittiin rukutamte malee fayyumaa miti kun. Ashi bakka. Maal jechuudha? Rakkoon hin jiru biyyi kan kennaatiin dhiphatiin waaqayyo nagaadha si agarsiisu malee maal jechuudha dhugaa rabbii besma'a. Ashi bakka. Jadi bakka siifin dawwalame namitti biiroo sannan gaafadhaati yoo isheen waan naan jettu ilaalee si dawwala. Ashi bakka naa dawwali. Maqaan beeku ishee yoo bilbilli kiyyaallee akka tasaa cufaa ta'e immoo yaadda hin ishee. Aga deemtutti hin cufatiin kaaga boru ganama maal jechuudha? Maadaanis si hordofu. Yoo intarneetaan irratti cufanoo silaanatti qabamanii yeroo amma. Maal kun gadi ba'ee kaardii si erguure? Siimi addisi san irratti kaardii na ergi siimiin gadda baasii siimi jedhe san irratti. As ergi lakkoofsa kee kan waasappii duraa san malee hin qabu lakkoofsa ergitu. Ba'een itti seebuuta kaardii. Ishi bakka sa'aatiin ijoollee mana barumsaatti dhufan geechoo bakka narratti bilbilaa jiru. Tole tole. Maaliif guddaa jedhi bakka ishee. Ashi joo. Yaa waaqayyo ati naaf dhiisi ati naaf ilmaan godheef hin gaabu.
hojii keenyaa dhabbo piraankii ajaa'ibaa goote dhugaa rabbii jechuudha. Hiriyaa ishii piraankii ajaa'ibaa goote jechuudha. Hiriyaa isheetiin ani madaamin koo tikkeettii naa mureeddii galuun heedaa jette bakka galeenaan birrii hin qabate. Dhugaa waaqayyo piraankiin ishii garuu tasaaka'ee jira. Mucayyoon miskiina baay'ee rifattee jirti dhugaa dubbachuuf. Baay'ee rifattee jechuudha mucayyoon hedduu takka rifatte. Garuu mucayyoon immoo nama gaariidha. Dhugaa rabbi hiriyaa jechuun hiriyaa akkanaati. Hiriyaan takka bakka galikaa gara biraa deemtaa bakka yookiin akkas taate sin jajjabeessu. Garuu mucayyoon tun waan irraa baradhe keessaa akka koo irraa baratte dheete fidee yannoo kana jechuudha piraankii kana. Akka kootitti hiriyaa gaarii ta'uu isheetiin baradhe. Hiriyaa namaaf yaaddu. Anuu qarshii siifan ergaa agasitti ittiin hojjedhu jetteen. Dhugaa rabbi hiriyaa jechuun hiriyaa akkanaati. Hiriyaa garrame hiriyaa baay'ee gaarii taate jechuudha. Dhugaa waaqayyoon hiriyaa akkanaa siniif haa kennu. Piraankii goote garuu isheen madaam ishiitti galchuu fi tikkeetti sin murre garuu piraankii goote jechuudha. Mucayyoon immoo dhuguma seetee yookiin immoo booletti akkaatiin bannallee nama siisoqaa jettee irraa cufatte jechuudha miskiina dhugaa rabbi. Hinde nama tokko yoo ta'e akkana namaan hin jedhu dhugaa rabbi dubbachuuf namni tokko akkana namaan jedhu garuu isheen akkana jetteen jechuudha. Dhugaa mee namni waa irraa barattan akka koo waa irraa barattanii komentii irratti namni viidiyoo kana daawwatte komentii irratti barreessi. Waan barumsa hin qaba jedhee yaada gara kiyyaan gaan baay'ee irraa baradhe. Garuu isin uumame maal irraa barattan? Piraankii mucayyoon kun hiriyaa ishee gooterraa. Hiriyaan ishee maal akka isheen jettee gorsite maal akka isheen gochuufii barbaadde maal irraa barattan jechuudha. Mee waanuma irraa barattan isinitti fakkaate komentii jedhanaa kaa dhugaa waaqa jechuudha. Dhugaa barumsa hedduu takka qaba nama sammuu qabutti nama yaadutti barumsa baay'ee bareedaadha. Akkasuma hiriyaa gaarii ta'uu ishee ani baradhe jira jechuudha. Hiriyaa jechuun hiriyaa akkanaati. Hiriyaa har'a si wajjin haasoftee gaafaate yookiin gaddite si wajjin sirraa garagalchisu osoo hin taane gammachuu qabdee jechuudha. Gabcootuun baay'ee kan na jajjabeessitu baay'ee kan na cinaa jettu mee piraankiin godha waan ishiin naan jettu laalattee piraankii goote garuu piraankii sun illee tasaaka'eefii jira jechuudha. Akkasuma immoo tasaaka'ee mucayyoon immoo waan gaarii yaaddeef dhugaa dubbachuuf waan gaarii garramee namaati waan gaarii yaaddeef anuu siifan kenna birrii achumatti hojjetta yoo sii ta'ullee baate jettee hanga biyya biraa deemtutti jettee nagartee osoo takka takkaati birrii sii kennan jetti hin jettu. Bakka hiriyaa jechuun hiriyaa akkas hiriyaa kafawaa hiriyaa jechuun kafana jechuudha. Kafanni kun qaama namaa dhoofsamte rakkina ishee ibsitee mucayyoon keessa dabartee birriin qabanii manaamuna jetteen achumaan nuu siifun kennaa rakkoon qabu jetteen ishee. Amma akkasii mee wanta waa irraa barattanii komentii irratti naa barreessuun dagatinaa. Sinin jedhee hordoftoota kiyyaa warroon immoo chaanala kiyya faaraa taatan sabskraabii gochuudhaan maamila keenya taa'e hanga viidiyoo biraatti deemutti viidiyoo kanaan turtii gaarii sinin jedha.